Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanii kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi karaa fi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoo hojjedhe san irratti gaafii baay'eetu naaf ka'e jechuudha. Gaafii baay'ee naaf ka'e keessaa dhugumaan dhugaatti ani hiriyoota koo hundatti hin himne jechuudha. Maaliif wanta rakkinarra ga'e kana ani hiriyoota kootitti hin himne hiriyaa koo kan Dubaay jirtu takka qofatti hin bichaan bara obboleettii koo wanti akkana narra ga'ee jira jedhee itti himadhe malee isheen nama takkatti hin himanne jechuudha. Beekuu dandeessu hiriyaan kootuun iyyuu Asteertuu fi kan jedhamtu jechuudha. Ishii qofa bichaatti bakka namni itti himadhe hiriyoota koo kan biraatitti ani nama takka namni itti himadhe tokko hin jiru jechuudha. Sababa saniif iyyuu namoonni baay'een immoo hiriyoonni miti koo kan duraanii akkamitti nu dhoksite akkamitti akkana goote akkamitti akkanatti ammoo jettee jedhanii kan natti muufatantu jira jechuudha. Maaliif rakkina koo anumatu beeka rakkina koo anumarra ga'e sila ta'eef iyyuu rakkina narra ga'e kana anumatu furmaata itti fura jedhee tanaan zimmi jedhee malee waan biraatiif himoti jechuudha. Maaliif guyyaan rakkoon kun irra ga'us kanan jiru kophaa kooti har'as immoo kanan jiru kophaa kooti jechuudha. Kophaa koo yaa jiraadhu malee immoo ana biratti dammoo waaqayyo ni jira. Waaqayyo biratti dammoo hiriyaan tootis akkuma isiniin jedhe Asteertuu jechuudha. Obboleettii koo siif jira obboleettii koo anu siif jira sibiran dhaabbadha sa'aatii ishiin jettee na jajjabeessitutti hiriyoota koo kaawwan hin yaadane maaliif anis sa'aatii sanitti cinqii irra jira jechuudha. Maaliif cinqii jechuun namni tokko waa wayii keessa yeroo galee rakkatee jira haga itti dhaga'amu laala. Gaafa inni natti dhaga'ame sun immoo sa'aatii sanitti ishiitu na dhaqqabe. Ishii na dhaqqabde sanitti madaa keessa kootii himadhe. Madaa keessa kootii gaafa ni himadhu dammoo anuu siif jira gaafa isheen naan jettu wan zimmi siniin jedhe malee waan biraatiif fi mootii siniin jechuu jaaladha. Hiriyoota koo dogongora yoon qabaadhe dhiifama naaf godha. Sinitti himachuu dhabuu kootiif dhugaa waaqayyo dhiifama garuu beeketti mootii sa'aatii sanitti anatti dhugaa hin beekani guyyaa sababa natti dukkanaa'e kana jedhee dhosse malee waan biraa gochuu fi mootii yookiin hammeenya biraatiif yookiin waan biraa sinirratti tooftaa biraa sinirratti hojjechuu fi mootii kan ta'e immoo ta'ee jira. Bishaan ganname hin deebi'u. Kan darbee jira kan boruutiif iyyuu har'a dhageessanii jirtu har'a immoo dhageessee jirta amma hiriyaan koo tokko baay'eetti dhaga'amu jechuudha. Har'a dhageessee jirta hiriyaa koo sa'aatii amma dhageesse kanarraa kaasi na bira dhaabbachuudhaaf yaali. Immoo akkanumatti immoo bakka sitti muufadheen jira jettee akkasoo jettee ani maaliif sa'aatii isaan bilbila naa dawwalanillee hin kaasu jalaa jechuudha. Bilbila ani nama takka jalaa hin kaasu bicoota akka qofa bichaadha isheen iyyuu Asteertuu jechuudha. Maatii koo jalaa isin kaasuu hiriyoota koo jalaa isa obboleewwan koo obboleettii koo nama takka jalaa bilbila takka hin kaasu jechuudha. Maaliif rakkinni koo rakkina mataa kootiitti anarra ga'e malee nama biraatirra hin geenye. Garuu immoo sa'aatiin ani rakkadhee itti cannaqamee wanta hin godhu dhabee wantoonni gara garaa fi lafiitti kiyya dhufasan nama takka qofa bichaadha kan na bira dhaabbatte. Ishii na bira dhaabbatte sana ishumaan qabadhee deeme malee warroonni na duubaa dhufe sun na gargaaru osoo hin deebiitti madde osoo akkana jedhee na wajjin ta'u jedhee wanti nan sa'aatii sanitti yaadee keessa kootii qabu tokko hin jiru jechuudha. Sababa saniif iyyuu yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godha. Sinitti himachuu dhabuu kootiif dhiifama. Garuu immoo har'arraa kaasa ganaa umurii dheeraa yoo ol bira jiraanna ganaa wantoota dheeraa na eeggata of afoo kootitti. Isa na eeggatu kana na bira dhaabbadhaa. Ganaa maaliif ani akkas haa ta'u malee ganaa daa'imti kun ganaa dhalataa ganaa wantoota baay'eetu nama rakkisa. Ani kanan jiraachaa jiru biyya ambaa keessa sa'aatii kanatti dammoo ani iddoo hojiitii iyyuu ba'ee iddoo biraatiin jira. Sa'aatii kanatti yoo isin na bira dhaabbatan ayizoo jettanii isinaaf na waliin jirtan anillee jajjabaadha malee. Yoo sinimmaa maaliif nutti himachuu didde jettanii akkuma amma natti aarte kanatti yoo natti aartani indoo mittu aariin kiyyaattu cinqiin kee dura abaatu natti dabalamaa deema siniin jechuu jaaladha. Har'a
Maaliif namni tokko sa'aatii kufusan namatti himateeti miti kan kufu. Eegee kufeen booda dammoo ayizoo jedhee kan bira dhaabbatee harka qabee kaasuu danda'u goddanyoota malee nama biraati miti jechuudha. Silazaa ammallee viidiyoo isaa irratti illee kanan hojjedhe kara keessatti isinitti dubbachuu xiqqoo natti ulfaate. Amma immoo viidiyoo bahee hojjedhee jira. Eegan viidiyoo bahee hojjedhee rakkina kiyya kana naa beektanii na bira dhaabbachuudhaaf yaada isiniin jechuu jaalladha. Waan hundumaafiyyuu waaqayyo keeraa godhu. Anas immoo bakka hin jiruttis naaf eegu obboleewwan koo immoo goddanyoota koo na bira dhaabbatanii ayizoo siif jirra obboleettii koo ayizoo osoo nu jirru ati hin kuftu osoo nu jirru akkasii warri naan jecha jirtan dhuguma dhugaatti guddaa eebbifama waaqayyo sanaa eebbisu akkasuma immoo obboleettii koo waleetu dhiifama naaf godhi maaliif sitti himachuu dhabuu kootiif dhiifama dhugaa maaliif ani sitti hin himanne sa'aatii bilbila naa dawwaltulee bilbila si jalaa hin kaasne jechuudha kuni dogongora mataa kootiif malee dogongora keetii miti ati akka obboleettiitti na barbaadee jirta ani garuu immoo akka hiriyyaatti akka obboleettiitti bilbila si jalaa kaasuu dhabuu kootiif dhiifama naaf godhi inni biraa dammoo obboleettii koo siif jira naan jettee kara keessatti sagalee wayii naaf qabdee turte